قبرما أرأت أبي نفتنيان نتمتين نؤجف تتنا نويا دينين كنا بدور قبرما إرفي لنا دينين كنا عرب سمر وان أكنا كنا ولا إيجانو نو إيجادا ولا إيجانو نديني نمان عرب سنو ديني أبان في المكلة هجبرو أبان في الرجال هجبرو هن عرب سون انتو يوتا تكراها كاتي والبلا تاني كرا كانت الرجرابو كنا لا لا حق انت ناجاني أولي جرسيسن سوانجير أنا كروان الرادب نقبو حاجة نمرة الرادب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ إنجا شيخ مختار ربي سان الرهجالة من قدو إدمنتني عالم إدمنتني ربي مريساني بركة قدو فيان قبو وان كان رادو كبسكيجو نما هدو تو بلين كينيا لكبسكيجرا نما ديني تخيجرا دي قدم فات تخيجرا نما سكري تخيجرا namni gartee amma dura dhukkubsatee ciciisu jiran araaraa fi gartee masgiinni gariidhaa orihee fiigee akka gartee araaratti hono dhufanii nutti jettanii akka nutti himne maaliif nama hedduu dhukkubsatee ciisu jira sababa waan kanaatiin ka sukkarritti ka'ee jira ka gartee dhiini danfaan itti ka'ee jira namni dhukkubsatee ciisu jira jechuudha wal eeggannee haa deemnu nuti illeen faana fi eeggachaa communitynis hawaasninis afooshalleen honoon dhufanii kana bakka takkaati namni itti balleeyse jaarsi kuni namni itti balleeyse naannoo tokko qofaami addunyaa tana cinaa oli balleeyse ammoo akka oromootti nu balleeyse jechuudha namni gartee ergamaa gooyitaa ayyadaasaa ta duutee wajji gartee zinaa dalage je tana je jechuudha tana gartee je jira Aisha gudeede je khana maalif qaqqabnee dubbanna akkana je jechu khanarraa namni dhukkubsate ergamaa gooyitaa dagartee qabritti ciisa dhorke qaalichi kun ergamaa gooyitaa alayhi salatu wasalaami qabritti ciisa dhorke jechu ulee takkummaa cabse uleen takkummaa cabse ta oromoodha eenyu cabse isaanii cabse amaree bundana sheeyni gudubbatu walgahii hundarratti salawaata buusuu sodaanna maaliif nama islaaman taane nu keessa jira feelingi isaanii eeguu jecha bismillah jechuu dhiisnaa je waan oromootiif wali dhufne waan amantiif wali maali tokkummaa eeguudha eenyu cabse eenyu ulee tokkummaadhaa cabse eenyu ulee tokkummaa oromoodhaa cabse nu biraa muslima oromoo cabse rasuula tuquudhaan duula rasuula rabbanuudhaan duula addaa banuudhaani tokkummaan gartee oromoodhaa uleensii cabxee jechuudha akkatti gaa deebisan isaanii beekatan isaan qabdi nam tokkollee wari biyya faranjii keessa jiru ammaan tanaaf nama rasuula asiin gee takkaa namni addunyaa irratti namni akka kanaatti arrabsee hin jiru nam tokkolleen akka responsibility fuudhee hono araaraaf nu dhufan jee akkan qeeballe hanga wal dhageenyee ilaa biyyatti shee amiini shee jeelaani shee musaa su'aala shee adam tuula shee amman watar ulamaa'ii gartee jimma ulamaa'ii arsii tahararge kullin dhagayanii bakka takkaa qeebalan maaliif waan naannoo tokko kan arrabsine qaallichi waa hedduu bade jechuudha ammallee irra deebee jirsiniima tokkummaa oromoo ulee tokkummaadhaa namni cabse isinii jechuudha isinii cabse akkatti wallaantan isin beekti jechuudha haa taatu ammaan dura oofishaalii gartee TV mootummaa naannoo oromiyaa irratti ol ba'ee magarsaa gammachuudha islaamummaadha xaanii godhe waraane namuu laalee waan san use tokkummaattu qoma je'ee namuu laaleeti ofishaaliidha lafa jira YouTube irra jechuun kuni ol ba'ee TV mootummaa naannoo oromiyaa irratti magarsaa gammachuudha islaamummaa waraanatti gadhiise jechuudha lafa jira Aliyyi Abdiidha ol ba'ee maali Aliyyi Abdiidha daaroo labuutti qur'aana ciree masgida diigee jaarsummaan san gargaarsaan isa duuba abbootiin qabeenyaa dhaabbatanii odoo jiraate noobeela kannaniif Aliyyi Abdiidhaaf gargaarsaan waan je qur'aanni ciramee masgidni diigamee namni kafare fadhiisaatiin kafare irraa dubbachichi hin jiru masgida diigee darasaa arihee kulli gartee waan ni godhe waan ajaa'iba waan inni dubbateerraa
oromiyaa keessatti qur'aanni lafa jala qara'amamoo gubbaarra qara'amaan ilaallaa je Aliyyi Abdiidha. qur'aanni lafa jala qara'amamoo gubbaa kanarra qara'amaan ilaalla je namuu laaleetuma raddiin xiqqoon takka deebitee deebisaan gayaan harkanne quubsaan harkamne calje kagartee abbaa gadaa minisootaadhaa ol bahee maqaa Khadiijaa fi maqaa Muhammad hin beeynu je rasuula tuqe humaan jenne namu maal jeetuma mala godhanii dabran dirribii dhufe kitaabatti kaaye dirribii damuseedhaa kitaabatti kaaye kitaaba san keessatti rasuulaa fi qur'aana tuqe namuu laaleeti mala godhe bira kute kanaa dhufe jechu waan reefu jeesan je rasuulaani waan san je aishaani waan san je qur'aanaani waan san je san boodallee deebi'ee edallee makiinaa keessa deemee haasoo ja'an eenyu takkummaa uleedhaa cabse ulee takkummaadhaa eenyu cabse uleen takkummaadhaa cabxe isinii cabse jechu isiniitti dhiise maa walin dhorkine yoom ergamaan goytaa isinirraa najaaba warra afaan kiyya kana dubbattan yoom ergamaan goytaa sallallahu alaihi wasallam isinirraa najaaba maa qabrii keessa ciisa dhorkitan ergamaa goytaadha maa qabrii keessa ciisa dhorkitan isa arrabsuudhaan warra isaa Aishaa guddoo tana arrabsuudhaan qur'aana rabbii arrabsuudhaan maaliif ciisa dhorkitan eenyu akkana godhe muslima oromooti isin jala deemnee akkana taane saree nu gootan garbeeja nu gootan hoosa nu gootan tokkummaa ineesuu jennu akkana taane jechu dhiyeenya kana dubbii tana sheekh jaafara jiinillee wal mari'anne misra keessatti zakariyaa phexros kajaaniin xiqqoo rasuula tuqe inni ala jiraa'u ja'an akka dubbatanitti namni dura raddii godhe ortodoksii misraati guddaan siisii naayamaa je'ee abdul fattah asiisi pirezidaantii misraa jihaasa'ee namichi kun ashabbaariidha ergamaa goytaa tuqe nabiyyi islaamaa guddaa kana tuqe warri qibxiidha kiristiyaanni gartee misraadha hiriira bahanii nama kana nuu kannaa islaamni ittiin kutinaa jaan sheekha islaamni tuqinaa jaan numaaf kannaa jaan jaarsi dheeysee ameerikaa seene zakariyaa phexros jaan kuni akkaan miidiyaa irraa dhagayutti jechuudha namni dura falmatee isaani ammoo isinirraa deebisaa takka hin agarre deebisaa takkaa jechu assukuutu alaamatu ridaa jaan cal'iinsi keessan irra jaalattan faransaawii irraa hin ba'u faransaawiin hurriyatu ta'abiir freedom of speech jechuu qofaani naggaadeen akka maakroon jilba qabatu godhan rukuu agoossan ilaa ammaatti ameerikaa irraa atlaantaa irraa Oroppaa keessaa nadhawanii fatwaa na gaafatan shittoo faransaayii bituu jennaan hin bitinaa jenna shittoon faransaayidha addunyaa irratti akkaan urgooti arraan tana udaanit deebite aljaziiraa irra dhufee maakroon namnummaan biyya bulchu paawara guddaa qabu ummata gartee Oroppaa irraa paawara guddaa qabu faransaayiin dubbii kiyya aktivistoonni akka malee jijjiiran annabiyyi islaamaan xuyne jee dubbate obboleen keenya namaan irraa jallise jee kana dirree beeti Aishaa arrabse dirree behee rasuula arrabse dirree behee gartee qur'aana arrabse kaan tokko immoo ani kiristiyaana arsiiti kajeessan waaqayyoon ifii bu'ee haa ifirraa deebisu maa waccan jee ummanni islaamaa akka feene jenna nabiyyichi ifirraa haa deebisu isin maaliif dubbattan nuun jee as ga'ee jechu eenyu cabse ulee takkummaadha isinii cabse uleen takkummaadha cabxe malamalan godhina kana booda garaan nu madaadha fayyaan hin dhufne ergamaa goytaa qabrichi ciisa dhorkitan Aishaa ciisa dhorkitan Khadiijaa ciisa dhorkitan quraanni isin jalaan baane fayyaan hin jirtu fayyaan akkanaami ulee takkummaa akka cabsitanitti akkatti wal'aantan isinii beeka جزاكم الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه جزاكم الله شكوتي تنيا أمني مسلمة أفان أورومو دبتو مدويني جرا جچو دكفسني جرا نبي خيني صلى الله عليه وسلم أفان خينيان تكاوان أفان براتين نمني رسول صلى الله عليه وسلم الربس زمن إني إرجمر راخاسي جرا زمن إني إرجمر راخاسي أدير إساء أبو لهاب الراجل قبيه
أدير إساء أبو لهاب الراجل قبي هنگ إلى الرات رسول صلى الله عليه وسلم ورهن أمنين الربسو في تقو في واقلوا التجرا خطابا ورابين غازيطان كارتونة تلچون وانا داداتين ولكن هنا قرخ أكا نمتج أورمو سني خجبة فكتا الرب فكتا نبي ربي صلى الله عليه وسلم ينمدي نوم برا تكون جاموني سادا همالي نما برا تكو خانوم ربي نومي نما نجاها نوم نجاها ربي نومي خفد إسان تكولن وان نقول أجاميه يادمنا نمتجس الرسول صلى الله عليه وسلم من جيجتشو dhageenya jirra warra Aishaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amata sagalitti fuudhee jee arra mataa arraatiin mirga arraa maarroo jaanii isaan haasawanii dhaabbatee amata kum takkaa fi dhibba afurii duba deemee amata sagal fuudhee jee ilmoo xiqqoo fuudhee ijoollee xiqqoo fuudhee jee dubbatu agarree jirra kana kitaabaan agarree sagaleen dhageenye walaakin hin dhageenye takkaa gurra nun baane kitaabaan hin dubbifne فرنجي ران دغيني عرب ران دغيني ور زمن إسا عرب سر ران دغيني ور زمن خان إسا عرب سر رايلين دغيني خوان سن خجيبة فكاتا إنكم نتدبل نمسك سن يجو نعم رسول صلى الله عليه وسلم إرجما ربيتي إن شانئك هو الأبتر إيسو ما خجيبو إيسا مرمان إيسا خسينان كمنا إيسا قرتي تفتمان قد يقولون نما ربي سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك ربي صدرك يسال الفود وزو الدنيا قوتون كاتي صارفت اللي ربي برتي الرجال علمان نماتي إمام أنبيوتات رسول صلى الله عليه وسلم قويا قياما إيسا مالي أنبيوني تو كلين دبچون دندهن الله أكبر رسول صلى الله عليه وسلم قويا قياما نفسي نمنون دو قاجان إيسا قوفا خدو بچو دندو رسول صلى الله عليه وسلم صدر كان إذا ولا أنتو لربي برت ولكن رسول تقو خنان أنيو ديمن أنيو تو دبچو قبا أنيو جالالسا أگر سيسو قبا أنيو خنر برتا أنيو خنبودة تركان في ساعة تركان فتلالتا أنيو خنبودة بكراب فتلالتا أنيو خنبودة متى يساء القبيب بك هندت نبي رادي بسا أنيو خنبودة خرا هندر خرا نبي ناچال جا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنيو جا خنبودة أنيو خجو خنبودة ساني جتشو خلال لمو بليان نعم نبي صلى الله عليه وسلم وان انفكا نجاني نجرن نتيجرو يا أران تنتي هند درهم من مسلمة في هذا شو قبنا شو نبي نجال النجدي جنو جال الأكبر خنيا جال النجد شو رامتي دوغونغور نمني نبي صلى الله عليه وسلم أكبر جتين جال داجي خطأ إيمان ساقط نمني نبي صلى الله عليه وسلم أكلوا جتين جال داجي اللي خطأ نمني نبي صلى الله عليه وسلم أكل المانك جت المانك يدورون دعاء جاء أكما المانك جنن دورون دعاء جوسن ميزان سن متى يساق سيادا نبي صلى الله عليه وسلم دورون دعاء نمني جو دوغون غريجرا إيمان نساء ضعيف إيمان نساء إرودة رسول صلى الله عليه وسلم خانهن دعاء هذا أبا إلمان بيا سبا وان هن دعاء وان هنداولي سجلي والفوتي خنا يموت عندو قبضايتو نبي صلى الله عليه وسلم أباغتي أولي أباغي يا أولي أماتي أولي أماغي يا أولي إلمانك يا أولي نبي صلى الله عليه وسلم بيا أولي نبي صلى الله عليه وسلم سبا أولي نبي صلى الله عليه وسلم سياسة أولي بارتي دا أولي هقنا سياسة خفدي أولي نبي صلى الله عليه وسلم بلسما دنياتي أولي أكنا آمنا نبي صلى الله عليه وسلم وقادان بلسما دنياتي أولي فكين يزيف غنا أبولي زغية أبولي داقاز أرن إيغل لنم نبي تامنو أرن إيغل لنم نبي الربسو أرن إيغل لمسلمني نبي جالتو
nabiyyiin isa biratti arrabsamee yookaan gaqqabamee onneen isaa madaa'uu hidhamuu ajjeefamuun arra eegalle dhaggeeffadhu sifin himaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam hoggaa hijiraa godhaa jee makka irraa kara madiinaa deemaa rabbiin nu ajajee jira muslimni tokko asitti hafina hogga jee qureeshiin ilmaan isaanii firoota isaanii qabanii hidhan bilisummaa irraa fuudhan dhaggeeffadhu sifin himaa bilisummaa irraa fuudhan bilisummaa duniyaa irraa fuudhan mirga irraa fuudhan gabba'uu hin danda'an hidhaa jiran sansalata keessa jiran walaakin bilisummaa keessa jiran bihubbi Allah wa bihubbi nabiyyi Allah sallallahu alaihi wasallam nabiyyi jaalachuun rabbi isaanii jaalachuun bilisummaa keessa jiran takka nabiyyi isaaniidha hidhaa san keessaa bahuudhaaf xiqqoo hin waraanne xiqqoo gadi hin buufne xiqqoo irraa gadi hin buuneef warra hin amanne saniif bilisummaa oli nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bilisooman malee amantiin hin jirtu khata bilisummaa duniyaa baantaami khata bilisoomanii qofaa miti amantiin ka jirtu garaa qurxummii keessatti ibaadaan jirta adeeroo rabbi gabbaruu baantaami wa ayyuuba idh naadaa rabbahu ayyuuba isatti rabbi isaa dhaayame fi batni ilhuud ويونس عفوا ويونس وذنون إذ ذهب مغاضبا نبي قرتي يونس وقدمه في بطن الحوت بلزم لا أجهزت وان بلزم قبنف نمن ربي قبرو نما بلزم قبو أديرو بلزم بردو مئويتو علمنا ما بلزم جراتو قبا نما توقف قبرته قبو إلا الله يا ولكن وان هندالي امانتين تنبيخي عقيدارتون وان هندالي نبين غرتي ربي را ظنون غرا قرطمي غزر ربي قبري نبي ابراهيم ابد غيثتي ربي قبري نبي محمد غارة غيثتي خسيفي قبتني متى إسا قبار عبتن ربي قبري بلال ابن رابا غموجي غيثت قباسني عذابه دو إسا عذبن قوم إسا قبار دقاق كيلو مقاتما خاني ربي سا أحد جي قبراولي بلسما قباتا ملي قبرتين انجرتو امتين انجرتو خطا يا أخي هذا خطا بلسما الدنيا فكيني سيدا بلدغي تفينما أكنا ما خراو جي ديموت أكنا ما مكيناو جي هبتت أكنا ما دوني وجين كوريت يو دوني تنا كليسي دوفي خخم بالكتات namni doonii tanarra jiru araba faranji gurraacha adii muslima kana maninte hundi waliin dhaabbata qilleensan keessaa bahuudhaaf yoo doonii tana qabanii ta'uu barbaachisa hundi wajjin qaba makiinaan karaa deemtu yoo dhoqqeen qabde namni makiinaa san yaabbate hundi gabbu'ee dhiiba bilisummaan duniyaa fakkeenyi sidhaa sani karaa san dabaruun dirqama godhee wajji dhaabbataa deeroo akkuma makiinaa jarra wajjin dhiibetti rabbiin الدنيا تنا نتي أكا إسا خيستي قبروف نؤومه نبي جلده من جنة كثير نؤومه ملي نتي دنيا قبره بلزما قبره نبي غني عرب سمه وهند وسنه أكا جران نؤومه نبي صلى الله عليه وسلم دنيا قوتو بانه أني أكا نما خرا موتي دنيا تنقيت أكنا مملتو ديمو قادي سجلت أي جلا خير ديمتي ولا بلسما ولا فوقي ولا بيا ولا وهندا ولا أبا هذا ولا وهندا نبي خنا هندا أولي كده جنو عمنتي تناني يقينا خناني توقبا أكما نما هقنا سياسات وجارتو أكما نما أبا في كده جلاتو كان آرو أكما نما كسي يا أخي وانا الداداتي خنا بيخو قبن أمني أبارمان كوان خنا بيخو قبن خجل لسيك مداجرس هابيخو نوتي أمني مسلمة وانت كنبي يقول تفيلا نقبنو بلزم أمة مسلمة الدنيا خنبي هرجر ولك أبده بلزم ما فيتمو نبي خنك يا مجا نبي خنك صلى الله عليه وسلم جاء صلوات الرب بوسا من هداخي تجراتشو فيتو جانين من هداخي تجراتي نبي صلوات بوسا جراتشو فيتو afaan isaa salawaata amme isaa kana ummanni muslimaa baleesoo tanaaf jecha abbaan fedhe nabiyyi arrabsu gad hin bu'u irraa
sadarkaan isaa gadi hin buutu walaakin fatanaan tuni siifi dura awwalan yaa nama amane خطبة اندرني لقيس خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قد جان لقيت جرتا أقدم وقدمت لقيت مون لقيني خطبة اندرت الرجال جتشا في التاجرتا قد جتة جتشا فدر راح تعالوا جتشا ربي تجار تار وخير الهدي قد جتة الرجال خرا نبي محمد جتشا جرابر إمام تجي فرتزنت جتشا ربي الرواني جالو توقع نجرو سبرت إفقاف الدار جتشا ربي فديته يو خلفني فرتا ومفر غيست هقنا فدر هارفو أبا قدر هارفو هيو منامين تيجاني هارفو دكتور مار هارفو هقنا اكتيفيستي مارو هارفو نفرتا خلاف ربي نقاوة دبتي نفرتا سنف لالي الرجال عن خرا نبيتي أديرو في نما ولا ديمقراطي مرغنا ما ولا سرنا غرتي سرنا غدا ولا سرنا غرتي فدي الدنيا خنا رجرو نوتي إسلام ما الرجال جتشا منا ديمقراطي بيفديتين بانابر تبي يفدي ديمقراطية الدنيا تنرى جرتو هند تمرغنا ما جتو هما رايت جتو تنرى نوتي شريعاتو الرجال جتشا أمنا شريعاتو دول من ما هندي بولي إربدادا إرنجي قباتا إرجيني غاري جراتا إرجمدادا إربلسومادا إرملكاوادا جتو أمنا توكو خراب رادان شريعة نياول انفلنو توكو جتش ربي اول هنفرنو توكو نبي نياول هنشالشفنو تناف بيغا akka gaaritti tana beekaa tana isin himan tabiraadha namoonni gariin dhuunfaadhaan warra kiristaanaa keessa gabbaatanii waan kana balaaleeffattan isinillee galatooma dhuunfaadhaan gabbaatanii nam tokko lamallee taatu balaaleeffattan harkeetiin jira galatoomaan isinin jaa ummanni muslimaa arrallee nuti gartee hojii manaa guddaan nu eeggataadha numa hoggaa abbaan gadaa maarroo gabbahee waajee maarroo maslahaa jennee kawanni jennu maarroo kitaaba katabee arrabsite kadura dhaabbatu numa akkuma sheekh amiin ibroo jee jechuu numaatu irraa falama jechuu haga nuti wal falamne arra namni nabiyyii keenya irraa hin falamne haga nuti wal dura dhaabbanne yaa akhi fillah haga nuti qur'aana rabbii dallalfata آيات ربي جلسة فدنا تنيرتي هيكتشا والدور ربنا الرئيسان نبي خنيا في ربنا إفقافت دميتي نمو والبينا أنيوتو مالي في ربته نمو إف بينا تعويل في تقوتي تودندا وني في مسلحات في فكاتو دندا نمني جوار محمد سياسة قفان هنجالتين namni jawaar muhammad siyaasa qofaan hin jibbin abbaa fedhe areeda guddisee jam'aan salaata jedhu akkami qeebala jawaar muhammad amantiidhaan hin beekamu muslima na'am jam'aa islaamaa keessa jira walaakin hoggana amantii tahee yookaan nama walgahii irratti ol bahee alhamdulillah faa jedhu miti sallallahu alaihi wasallam jee sagantaa isaa gaggeessu miti ايه بركة جبر السلام عليكم نمجي عاصم سايقلو بيت إنسان إيكش جرا يو إيسان فراتين أنبر ديك جرون درجة ما تشانجرو هند ديك جرين فيتو أديرو مال هند ديك جرات سياسة إسات مو مقايسة جوار محمد قديسان أنا فيسي أكم قولا نمنخون سني برخاني يجرو يو جوار محمد الرحمة نما إيسان جبني ده قام إسلام ماتي جوار محمد نما إسلام ما دابو فدي ميوته ما نبر شريعة إسلام ما دابو دي ما بيته جوار إسلام أكيد جوار محمد أكيد سان جانت يا يو جوار نما إسلام ما قد دابو تاته أكره جبني يجتون أكاسيت حلال لمتاته إسنجا بر ورمال قدوسين إسن ورّوان براد لقو جوار جراتشون قبضن
ummata aqli akkanaa qabu kanaa wajjin gartee jirraa jechuudha. Tanaafuu musliimoonni ammas ifaa yaadannu haa dammaynu tarkaanfii teenya haa laallannu amantii teenya irra caaltu amantii ta'uu haa amannu. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam talaan irraa isinii bu'an sheekotitti dheeree ta'e nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam xalaata qabaachuu ture gaafa ergamerraa sallallahu alaihi wasallam dhaggeeffadhu siifni maaboo nabiyyiin gaafa ergamerraa eegalee xalaata qaba arraba hundaan arrabsan maraataa jaaniin saahira jaaniin kitaaba kana nama biraa tokkorraa qara'ee nu fide jaaniin walaakin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummanni akkasi jibbu karabbiin quraana keessa buusee jibbaan isaan nabiyyi qaban guddoo jee hime yahuda nasaara zamana san jirtu warra majuusaati warra gartee qureeshii mushrika waaqeffataati tokkolleen nabiyyiin aashaa fudhuun isaa arrabseen beeku sharafan tuyne لأنه عاشان أمتى سجلت يرومون زمان سن وان بكما وان عرباتي مت ودوس إلى عرباتي سنقبتن ودوس إلى عرباتي والرمان سنو قافز دبي تنبران خدان برادي سني إيه ده سنقبتن أكو معرام من فرنجي خنا قبتي خنا راسويت أنا عاشا فوريمي يعني سلا نبي خني الله إنسان ميشولة أكذي بر أكذي كنت ثانيتي كي ثاني دلتي خدت أكذي مو كذي مت تكانجن سمبودا أمتى دبنجن سمبود أمت دبلا من نمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حتى بر أمت سجلي فورون أي بي جتشون بان عربي برام بانون أمت سجلي هيرومون تكشوا دا أي بي دا جتشو خنم بان أمت سمبود دبا فورينجن دبا شنينجن دبا جهانجن دبا توربنجن دبا سدينجن دبا سجلنجن خمانجن خما في دبا تكتنجن خما في دبا لمتنجن خما في دبا سدي فويتي فرنجين الدنيا كده كولوني كدو يقلته أمت سجلتي وان نبي الرحيم نقدربان هنو ميجو أمس سجلي فودي جاني الرحمن جتشو كما في دي بس دي بودي هو تنان سينجا أدوي زمان كنا هندني كبا نبي يعرف ككتابة كتب هندي وامبرا الرحيم مملة تنانهمنه لأنه عادة شعبي الدنيا غيثت سينا الدنيا غيثت عادة بكما نمتشو مان تلفزيون ربي أكثر جوسون أكون إذا ما مكاي رمت أكون إذا تتان دوم مكاي رمت نبيها ممكن أمس سجلي تيرمت تودا نبيه أرنا في أتكلم تنيا ولا سون إنجليز كيسة ميجو نام خورين دلتي يرت دكالا أما زمان خنتي مرجنا ما عمري مارو جاني فيتن عشان أما سجلتي نبي صلى الله عليه وسلم فودن دندتي سوني بينون حديثكم صديق ولو ديت برسيستو ديراتات ناهما دبرتوت أما تأما صدمي سجلي حديثا خم صديق حفظدين أو برسيستو بارك الله فيك تنافو عشان رضي الله عنها رسول صلى الله عليه وسلم قال أما سقلتاتو زمن أما خم تكافر با فردورا عادة معروفة بكما خنمني زمن ثاني تكا اتسان بيزني ثمبود أما سيرة فرنجي رابنة سيرة فرنجي تين خوني أي بي توني اللين قلبي سندقامين سيرة فرنجي غارا خمبر خا أما سقلت عشان هرومو بدي رجو خون أمريكا في كاليفورنيا ستيت هدو قيستي أما توما ديد دمفادورا نمني علمو أما خدني فودو توري أما أمريكا سنة تما ديد دمدورا نمني علمو أما خدني فودا توري سيري ثاني خمير كنا ما جوخني سير أمان تنا دلاني دلافوت ديرتني دلافوت جوخنا بر سيري ثان فارسان كون تنافو نبي صلى الله عليه وسلم الرجالة قرتنا ماتي خرا نساء الرجالة خراتي نجالنا جلديمنا الرامبود بقراب بنوس إفلال تركان في فرن إفلال نما نبي خن يعرف سه أبدا إساوج جناجين نونفنه في رمان نونفنه سياسة نونفنه ونتك إساوج جولت نونفنه بارك الله فيكم شكو توانتي داسن جزاك الله خير شيخ نمني غريد أوان جو جه دابا نمني سوغنا نون دبنة جه دابا نمني مداوي إيسي ركساتي إيسو جرا جه دابا جمال جتمه مالتو دابته مالتو بيتا وان توكو جرا ونكون أسوان هاراتاتي يوكا نمني واللالان توكو جده إجولين جته إيسا جرا أسين درا كان إنه هدو ديسنه رنوتي an mataa kiyyaa maal godhanii waan kana hafarsan dhiisu wayya tokkummaa keenna badaa gabrummaa tana jalaa hin baanu bilisatti gaafa baane dubbannaa jedhuu ture anu amma achi bira tarte achi bira kutte sheeka achi bira kutte amma wanni nabii dabarfannu hin jirruun akka ustaaz Jaafar jedhe kana abaddan iman jir lubbuma tiyyaa olitan wanni nama isaan diqqeessu waliin jiraatuun fedhu يوان سابر وددب الله أكبر فيان الأورج نمني كن
إسامتي إني أمو بقى جدي بقى دبته نو همي نو بيس قبرو قبسيس وان دي زايد أنجيو وروني أما توك نملا ما سدي أرجع جرا أما أستاذ جعفر أنا اللي نم توك أرجع نمني إيفا ما جرو متى إساتي في ملا إسافين جن إني بكسر نور كابو كابا تك تكتير أنا هو بنو تدي فهم ما يامنا أصلا بديها إني بغير فهم جنة تدي فهم يا دي فهم نسات نجيرو واني أن تكتير أوبر باتو أم بتين نمتك ديني كنا بيا كنا قبرم ما نور تري بيا نباسي تكا نبي محمد نبا كنا جرين نرفسين تكا إسلام نكنا إنو نرفسين وري أفانا ما ردبتو ميه بدأ نمي تكو جري جري أمير ودي فدا نمالي دانيال كبرت خاكتلو تهم النخون دانيال كبرت خوني إسلامني ببلته مدقيني ججارمي بيجانو رافضتن حجابني نتي دماتي خنجا مالي نبي الرب سورة في كتاب كتبني نبي الرب سورة كتبه دربي ده أورومو نمني وانا كنا يراجر أورومو نمني وانا كنا يراجر tokko namni afaan biraa haasa'u kiristaanni nama hedduu irraa jira kiristaanni oromoo qofaa miti namuu qaba amaari kiristaana qaba islaama qaba tigreen kiristaana qabdi islaama qabdi arabni kiristaana qaba islaama qaba faranjiilleen akkas namni tokko namni kana jedhan jiru oromoo ammoo cufti isaanii annam lamaa sadi argina amma waliin jiraannu biyya arabaatii dhuftani ka jedhu allahu akbar dhugaa isinii himaa beektu biyya arabaatii dhuftanii biyya teenna qubatanis islaamni haywaanummaadhaa beeki haywaanummaa inna lillahi osoo amantiin biyya arabaatii dhufte jedhe nabi muhammad araba dhuga kiristaanummaalleen ammoo achumaa dhufte ilmaan obboleeyyaniiti ganduma sanii dhufte beeyta beekumsarratti rarra'uu wayya wanni haasaan tan yoo beekumsarratti rarra'ini nama hedduu akkana jennee bira tarre kun dhuufuu horiiti dhiisaa jennee bira tarre kun har'a kaasan jedhanii miti har'a san jedhanii wanni akka isheen jedhan uleen tokkummaa cabxee jirti akkitti tolchitan isintu beeka namni kun mana murtii yoo dhihaate osoo nama islaamaa hin taane ummanni hogganoonni teenda ta oromoo obboleeyyan ta kiristaanaa hayyoonni teenda doktora ka jennuun doktoroonni teenda akkasuma jedhan barakallahu fiikum wanini daadhu biyyarraayi telefoonni nu dhawame naafi sheekh yahyaadha gaafa wallagga keessatti ummanni gartee waraanni alagaadha joollee wallaggaa tahumaan balleeysine ajjeesanii reefka lafa darbanii naannoo biraa keessaa waan nimbe hargee keessaa fi bakka biraa illee bahanii dhalaan hiriira baatee jechuudha dhalaa kana wattaaddara gaaraatti gadi fajanii gurguddoo ayyoota fuudhanii hidhaa naqanii joollee xiqqoo qacalee hunda wattaaddaraaf kanan jechuudha waraanaaf waraanni itti taphatee halkan guutuu fincaan qabachuu dadhaban jechuudha fincaan qabachuu dadhaban dubri oromoo ka muslimaa jechuudha achii dawwalanii nutti himan sani qaallichi kuni jaarsi kuni hijaaba sanii fi isiillee waliin arrabsee jechuudha joollee isaa jecha wallagga keessatti ilmaan wallaggaa zulmiidhaan gidiraa fi ajjeechaadhaan cinqan jaanii dhalaan bichaan gartee hiriira baatee jechuudha dhalaa kana waraanni alagaa dhufee itti taphatee dhalaan fincaan qabachuu dadhabde akkatti jaarsaa himtu wallaalte nama akka ayyoota biyyarraa dawwalanii nutti himan anaa fi seeful jihaaji kun sheekh yahyaadhaani jira siyaadil kana jira fincaan qabachuu dadhaban dhalaan muslimni gartee dubartiin oromoodhaa ta muslimaa maaliif wallagga tuqamtii maa ilmaan wallaggaa ajjeesanii oromummaadhaaf maan rabbabbahanii maali zulmiin tun maali diillu kun jahanii dhalaan bichaan hiriira baate dhalaa san fuudhanii waraanni gudeedanii akka isiin fincaan qabachuun dandeenye godhan sani duuba gurbaan kun jazaa qabale akka reemu tanabee biitii faranjiitun guutuun iftireenii fi abiyoonuun silaa dubbate ragaa dubra oromootii fi shamarran oromootiif ragaan bahu achirratti itti roobee soomananii salaatanii ala bulanii jaarsa bira sanuu laal waanni gariin alaabaa uffatanii shari'aan caccabxee jechuudha achi keessatti hiriira san keessatti shari'aa hedduu caba kana hunda osoo agarru akkatti dubbannu wallaallee akkatti dubbannu hiriira kana keessatti waa hedduu ba'a dhiiraa dhalaa waliin laaqama shari'aan hin qeebaltu waa hedduu bade kana hunda ala bulanii minisootaa kana magaalaa Toronto Edmonton Calgary
Awustiraaliyaa, Awurooppaa dhalaan ala bultee dhorkaadha shari'aa islaamatti ala buluun. Yoo namnummaan gartee dhiirti gartee waan maali sagalee nu dhageesse mootummaan addunyaadhaa jaanii kana deebi'ee tana gartee xixamtee je hijaabaan xixamtee akka nama saaxinii mana reefka keessa kaayanii je dura isii arrabse jechuudha. Nabi Muhammadii fi Aayishatti aanee isaan dubartii muslima Oromoodhaa arrabse jechuudha. Haa dhageessu dhagaya dubartiin muslima Oromoodhaa. Shamarran muslima Oromoodhaa dhagaye. Xixamtee je hijaabaan akka nama meeytaa je saaxinii keessa kaayanitti jee si arrabse. Nabi Muhammadu arrabse nuti umaatiif jechuullee ni dandeessa. Ammoo jazaa sii galche jechuudha. Ati isaa jecha ala bulte rooba keessa bulte shari'aa isaa jecha cabsite. Shari'aa rabbii isaa jecha cabsitee ala bulte. Ikhtilaaxa goote waa meeqa adda lagame. Kana hunda irraanfatee jaarsi kun waan kana balleesse jechuudha. Ani amma irraa hin bu'aa warri ol baatanii akka gaariitti irraa dubbattan nasrii gartee rasuulaaf dubbachuu jirtan nama gartee ergamaan gooytaa isin shafoo rabbi isin haa godhu. Hawaasa gartee ol bahee dubbate ka isaa madaawe dura ka dhukkubsate sani rabbi haa aafiyu. Arraba rasuulaatiif warra dhukkubsatee jira obboleen keenya dhiigaatti ka'e sukkaraatti ka'e warra san rabbi irraa haa xuuxu. Rasuulaa jaanii dhukkubsatan ergamaa gooytaa kanaa jaanii dhukkubsatan ergamaa gooytaa qabrii keessatti ciisa dhorkan Khadiijaadha qabrii keessatti ciisa dhorkan Aayishaadha qabrii keessatti ciisa dhorkan Qur'aana arrabsan kanaa jecha gariin namaa sukkarritti ka'ee dhiigni janfaan itti ka'e rabbi haa aafiyu. Rabbi haa aafiyu. Hawaasa muslima Oromoodhaa hedduu kaatanii hedduu diin keessaniif illee hadooddan ammoo wiliidha dubbiin haga addanuu baatu nuti ammaa booda jamaa akkana nu godhe kana wajjin dalaguu hin dandeenyu ulee cabee akkatti cabsan isaaniif beeka ulee tokkummaa Oromoodhaa cabsan akkatti wallaanan isaaniif beeka haga uleen tun walqixxootutti waa hundarraa akka ummanni biitii addunyaadhaa Faransaawii Prezidaantii Faransaayidhaa jilbaa akka inni ruku'aa godhu qabsiisan naggaadeen mootummaa biyya Arabaatiimi Sacuudiidhaami Abdul Fattah Siisiidhaami Misraami hawaasaatu akka Maakroon ruku'aa godhu qaban irraa dhaabanii waan bitan hunda irraa muranii piroodaktiin isaa hundi gaddeemee ikonomiin gartee Faransaayidhaa cabee hawaasa akkana godhe hawaasa Oromoodhaa ka muslimaa ummata kana akkanatti oggalchiisuu qabdan. Haga inni gartee oggalanii ummanni kun oggalanii rasuulli gartee afaan isaanii jalaa najaa bahutti irraa dhaabbadha. Haga rasuulli rabbi jarana haga ergamaan gooytaa qabrii keessatti najaa irraa bahutti ciisa dhorkanii janii jalaa dhaabbadha. Hanga gartee dubbiin tun harta akkatti baatutti hiriirriin jiru gargaarsiin jiru waa takkan jiru humaa hanga dubbiin tun nasriin kana. Nasriidha walmuruun nasriidha adda fagaachuun nasriidha rasuulaaf tumsuudha rabbiin fatanaaf fide qaallicha kana arraba isaa kana akkana bakka lamatti adda baqeessuu dandeenya akka inni salaalam hin dubbanne godhuu ni dandeenya nabiyyi isaatiif tumsuu ni dandeenya ammoo fatanaaf nuuf fide muslimni Oromoodhaa akkam taha siisif fide anarra fide isinirra fide eeggadha waa hundaan adda baanee jirra haga uleen tokkummaa Oromoodhaa cabcee jirti hanga gartee dubbiin tuni akka tokko baatutti nam tokkolleen ol bahee dhiifama gaafataniif kana hin geenye namni dhukkubsatee jira ani reefun tanagguun salaachisu raqaas daffaarratti faatiyaan na afaanii bade faatiyaa obboleen keenya amma 30 ol kaniin faatiyaa qara'uun afaanii dhabe dirqittiin yaadadhe ammaaliin jaawallaalee namni masgida guuteen na duubaan salaata ani imaama faatiyaan na afaanii badde qaallicha kana osoon olii gadoofu waaniin qaamni kiyya hundi akka ibiddaan na gubata akka elektiriikaa maal dhiqadhu hin qabbanaa'u dhuguu hin qabbanaa'u nyaadhu hin qabbanaa'u rafuu hin quufu nyaadhu hin quufu akkaan ta'u wallaale ergamaa gooytaa ciisa dhorke Khadiijaadha ciisa dhorke Aayishaadha ciisa dhorke qabritti qaallichi kun obboleen keenya waan laaftuudhaami akka Faransaawii hawaasni muslimaa godhetti jamaa kanaa fi warra inni itti hirkatu goonutti haga isaan dhufanii miila keessi yaarinitti ittiin dhihaatin hiriiran bahin gargaarsan godhin waa takkallee rasuulli rabbii si shafa'a jarri kun maal sii godha
qabrii keeysatti man rabbuka sinjaan maa diinuka jaan jechu man nabiyyuka sinjaan nabiyyiin kee eenyu rasuulli rabbii guyyaa qiyaamaa nama ummatii jedhu hawaasa kiyya sinja faaxumaa toon jedhu khadiijaa toon jedhu aishaa toon jedhu mee hawaasa kiyya mee muslimni kiyya jaa kanas dura arrabse nama ayyoo tee caalu nama abboo kee caalu arrabse qaallichi achitti hirriiba dhorke ergamaa goytaa qabritti hirriiba dhorke aishaadha qabritti hirriiba dhorke dubra muslima oromoodhaa arrabse jooharirraan hafne na akkana nu godhe hin geenye ka dhukkubsatee saafayyu ka dhiiga danfaatti ka'ee jira ka sukkarritti ka'ee jira ganaadha dubbiin hin dubbatamne wala eeggachaa haa deemnu masgiinni tokko ol bahee i'laana beeysa godhuu hin dandayu warri biyyaa maal jaani majlisni oromiyaa maal jaama majlisa oromiyaadha sheek jeylaan sheek amiin ibroodha sheek haji kulli isaanii wanni kutaa oromiyaa guutuu wal dhaga'ee warri alaa wal dhaga'ee malee tokko yoo ka'ee ol bahee dubbate laa tumathilu illaa nafsak lubbuu keeysan malee bakkan buutan masgida keeysan malee bakkan buutan namtichi kuni addunyaa guutuu agartan kana cinaa ol arrabse muslimni har'a addunyaa tana cinaa ol jechu biliyoon lamaa oli kana hunda arrabse ammoo nu qabdi jechu an kana irratti irraa dhaabbadha jazakallah sheekha akkuma ati jette bar ammas hedduu wani nama aarsu maal beeyta namni tokko namticha kana dhiifamatti faa hedduu kara deddeebanii kadhatanii amantu jira an dhiifama isaadha nam tokko waa balleesse amma ifumaaf badii isaatan beeke takka afaantu namu cucatee akkana jee dhiifama jaabar malee ati kadhattee dhiifamni giddiidhaan namni siin jiru hin jiru tokkoffaa namtichi kuni waan kana aqidaa isaati amantii isaati akkasitti dheengeeyame akkasitti leenjifame akkasitti baratee akkasitti gartee waan baratee fi waan itti amanu san dubbatee jechuudha. Tabira an ammas wanni haalaan adeemu maaliif namni siyaasaa Oromoo keessatti babbeekamaadha amantii Islaamaa kana dhawa namni siyaasaa Oromoo keessatti beekamaa fakkeenyaaf Dirribii Damusee haa fudhannu pirezidaantii Macaaf Tuulamaati nama maanguddoolleedha nama gaasilaa gartee ummanni Oromoodha jaarmaya sanis kabaju jaarmaya Macaaf Tuulamaa san akkasuma hojii nama guddaa san ta'uu isaati wajjin nama guddaa ta'uu isaa wajjin umriidhaan umriidhaan itti gaafatamummaa qaba namni gartee jaarmaya ammas guddaa tokko hogganu jaarmaya akka Macaaf Tuulamaa kana amma jaarmaya guddaadha namni jaarmaya akkasii sanfaa hogganu tokko waan je'uu fi waan dhiisullee ifirraa laaluu qaba maaliif kitaabni isaadha muslimas nama musliman ta'in inni dubbifama yoo amma amantii isaatii fi sirna gadaadhaa ka itti amanu san barreesse maafi mushkila ammoo amantii islaama dabreeti amantiin islaamaa amantii arabaati aadaa arabaati maali arabaati jee amantii namni biliyoonni 100 ol itti amanu addunyaa tanarratti biliyoon lamaa ol itti amanu amantii faranjii araba gurraacha adii Indonesia, Malaysia, Afrika, Asia itti amanan amantii arabaati jee amantii teenya arrabse jechuudha namtichi sun amma silaa umriin nama guddaa jaarmeen inni hogganu jaarmee Macaaf Tuulamaa inni pirezidaantii nama guddaa waldayni oosaa jedhamu gartee Oromoo Study Association ka jedhamu kan North America kunitti gadhaabbate kuni badhaasa kanneef yaame siyaatil kanatti namticha kanaaf akka waan kitaaba isaa hin arkini hoggaa qaqqabdee ilaalte keessa wanni deemu kun si aarsaa jechuudha maaliif namni babbeekamaan bar namni ganda keessaa tuffatamaan namni baalageen hatta zamana rasuula sallallahu alaihi wasallam Xaayif irraa ari'an sayyidoonni dhagaadhaan hin tumne bar maraataa fi sibiyaan itti gallakkisan ijoollee fi nama maraataa fi kan itti gallakkisanii magaalaa keessatti dhagaa itti haran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkamin namni umriin guddaa tokko ka ummata Oromoo jaarmee isaanii guddaan hogganu ji'u tokko amantii ummata muslima Oromoodha nama Oromoo kana walakkaa amantiin teessan tun amantii arabaa aadaa arabaa jee akkamitti arrabsa subhaanallah akkamitti arrabsa makkaa
nabiyyiin aadaa isaa guddisuuf biyya isaa guddisuudhaaf makkatti nama yaame jaa kitaaba isaa keessatti timira ikoonomiin isaanii akka guddatuuf timiraan soomana furaa jeefaa jaa diribiin damusee akkuma gartee isaan bishaan zamzam qabanitti nuti malkaa keenya qabna aadaa arabaati malkaa arabaa irraa maal gootan asii bishaan keenya kana facaasaa irreecharratti jee kitaaba isaa keessatti dubbata kitaaba kanarraa namni hoggaa dubbate namni dura gabbahee yaa'ii kaasee harbii kaasee lole ustaazotaaf shokkate miidhaa abbaa ummata keenya yeroo miti miidhamne ni waraanamne gabrummaa keessa jirraa namaan nurraa hidhame namaan nurraa ajjeefame obsaa ka je'ee gartee karaa biraatti silaa isaan gaarii yaadanii ta'uu danda'a walaakin dogongora nama beekamarraa dhufti hoggamara nama jajjabaarraa dhufti talkaashaa fi nama gartee wasakarraan dhuftu maali kharee dubbanne maali magarsaa gammachuudhaa achi rabbee wanni isaan ja'an amma warra akka doktar gammachuu magarsaa warra islaama bakka taa'u hundi xarrabsurraa nama bakka deemu hundi shema marashaa xarrabsurraa allahu akbar fudhadhu namootuma isaanii gurguddaa nama keenya ka siyaasaa gurguddaa kana waay maaliif yoomna jaarraa baha namni kun muslimni diinni kun ittiin dhagahamu muslima kana keessa ka akka elemoo qilxuu ka dura qawwee rezistaansiidhaaf dhukkaase ka dura qubee lafa kaa'uudhaaf yaale ka akka sheekh bakrii ka qubee ammatti bareesunotaan lafa kaa'e sheekh maamar rashaad faan ka alaabaa lafa kaa'u sheekh abaluun faan ka akka waaqa guutuu faan ummanni kun ummata kana abbootiin isaanii jara kana ja'anii nunkaan arabaaf qabsaawanii ummanni kun hundi adeero ummanni kun hundi arabaaf qabsaawanii haa akkasiin jaan maaliif namni beekamarraa dhufaanis hedduu waan ajaa'iburraa isinis fakkara warri na dhaggeeffattan nama aktivistii xixiqqishaa feesbuuk gubbarraa takkaa yuutuub isaa guddifachuuf takkaa feesbuuk isaa guddifachuuf waaja'u miti ummanni kun sun dhiise sun gartee yuutuub isaa guddifachuu deema amma diribiin damuseedha nama feesbuuka guddifachuuf yuutuub guddifachuuf islaamummaa arrabsu aqidaadha ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هدو امنتي اسلام دا دديبياني تقنجچو اممو دانيال كبرتي وجب برق ابن علالو دانيال كبرت نفتنيا مال نعم يا نفتنيا وانفر ولكن امنتي اسلام راغو دبتو ني دبتو امنتي اسلام نويرته amantiin islaamaa heddummaatti daldala keessa seenan masgida bakka adda adda ijaaran faajee if dura akka amantii islaamaa kana keessatti namni gartee daldala keessaa dhiibamu hojii mootummaa keessaa faa dhiibamu nama muslimaarra dhiibbaa godhuudhaaf hojii akkasii sanni dalaga malee gabbihee amantii arabaa amantii gartee nabiyyi kanas keessan jala deeman arabaa jedhee maarroo akkana godhee haashaa maarroo godhee jedhee haala kanaan nan rabsu jechuudha. amantiin islaamaa guddachuun isa yaachisa akkuma nama hundaa tokkotti akkuma nama amantii biraa qabu tokkotti yaa amantii biraa namni hordofu tokko amantii islaamaa guddachuu hin jaalatan amantiin islaamaa bakka hundaa argamuu hin jaalatan amantiin islaamaa gartee barnoota nama barate hedduu nama akka sheekh ahmadiin jabal qabaachuu hin jaalatan amantii islaamaa namni maqaa jawaar muhammad qabu jawaar muhammad maqaa jawaar muhammad maqaa qofa qabaatee nam tokko siyaasaa keessa hirmaachuu hin jaalatan kun isaan rifachiisa hayyee kana ni beeyna okay aadaa ilma namaati jechuu dandeessa xabi'aa jechuu dandeessa hinaaffaa jechuu dandeessa ka ummata gurguddaa kanaa hoo dirribii damusse doktar gammachuu magarsaa doktar abalu ammas doktar maaro yaaqii isaan irra bar doktara isaan jaan kanarra ani baalturra wayyaan beeku bar akkamii ummanni bal'aan kun bakka dhaba isaan biratti tanaafuu waatu jira waay maaliif isaan biraa dhufa gidee hunda beekaa biraa maa dhufa hayyuu kajaamu biraa maa dhufa gaqqabi ilaale yaa nama muslimaa gaqqabi ilaale tanaaf amantii tante yoo ati rakasheetite isaan waan biraat dalagan yoo ati beekaa bira kutte dogongora xiqqaadha kun borumaarroo goona sirreessaniitte isaan ta biraatti dabalan dogongorri hoggaa harkame hunda dura dhaabbadhu guyyaa hunda tumsi diina keetiif dogongora abbaa fedherraa dhufe nabiyyi kee tokko amantii islaamaa arabeessu amantii islaamaa qaqqabu abbaa fedhe haa ta'u guyyaarraa dura dhaabbadhu arras borus guyyaa namni dhibbi dhumes sifin hima arra fakkeenyaaf karrayyutti taadiyaa jira
أبا فريهاته نمني أمة خريو نمني أبا فريهاته أمة خريو سنفته نبلا لي فنا أبا فريهاته أجيسان نتنبينو خاجيس أمو أبا فريهاته دور ربناچو أمو قويا أبان فري الدنيا تنرى رمس هيدا مس نبي خيوتقن أمنتي خيوتقن قرآن خيوتقن دين خيوتقن أتي عربو سنجان أمنتي تيو عربيسن يو على قومسن إفرادو بود سنيف دابچون كدعاء خنا جمدو رامتي دعاء سبلالي فد هيدا ما سبلالي فد أمنتي تيمو لبو تيو برباچف تغنف qabeenya kee ilmaan kee jaartii ta'e waan fedharratti caala diinni islaamaadha. Tanaafuu namtichi kun fakkaataa isaa hedduu qaba. Isa jalqabaatii miti. Fakkaataa isaa hedduu qaba. Ammallee ka jiru. Ka ammallee lubbuun jiran. Warra dabran. Warra islaamummaa irratti duulan. Haga namtichi tokko mucaan tokko sagalee bilbilee waraabeefi waan jiru. Bilbile san keessatti jawaaru makana islaamee suudhaaf jaartiin isaatillee islaama abbaan isaallee ni asallamame warra arsii tokkotu ija qabee sallamsiisee haati gartee jaartii isaatillee sallamte maaru hatta hanga bakka amantuma tanaaf jecha akka isaan jibban ibsa godhuudhaaf jechuudha orgobbaa maaro amantii islaama orgobbaa ta'e ambar namni tokko orgobbaa ta'e maal rakkate nama maal adareen nama Somaaleen nama Guraagee yoo orgobbaate yoo Oromiyaa keessa dhalate bar biti isaa Oromiyaadha. Egaa. An Kanaadaa kanatti ijoolleen yoo dhalate biti isaa Kanaadaadha. Maali namni orgobbaa tokko yoo gartee biyya san Oromiyaa keessa jiraate maali badiin isaa namnummaan Oromoo kabiraatu ka wal fixe ka Oromoo fixe ka hidhe orgobbaatu hedduu moo Oromoo wal fixe hedduu Oromoo nama hite hedduu Oromoo nama ajjeefte hedduu Oromoo fixe hedduu Oromoo rabsitu haqqa isaa kana hedduu gariin namaan dogongorin namni jawaar jibbu bilxiginnaa qofa jettan dogongortan namni jawaar jibbu bilxiginnaa qofa dogongortaa yeroo namni jawaar jibbu hedduu wanni isaan jibbaniifis hedduu inumaa bilxiginnaan siyaasaaf jibbiti inumaa bilxiginnaan siyaasaaf jibbiti biddeelitiif jibbiti kuni ka amantiif jibbuu jira garee amantiif isa jibbitu garee amma nuti naftanyaa maaroo jennuun warra amantiif isa jibbu gareen tun warra amantiif isa jibbu waan isaa wal fakkeessurraa bilxiginnaan siyaasaaf isaan jibbiti jawaar ka jibbu bilxiginnaa qofa maaroo jettan jawaar ka jibbu hedduudha tanas beek jawaar jaalachuun dirqama jechaan jiru nuti jawaar dura dhaabbachuunis azaaba nama geessa jechaan jiru nuti wanni jechaa jirru jawaar ka siyaasaaf jaalatee fi ka jibbe suni waan hojii jawaariitu sani hojiin jawaar sheekummaa miti amantii babal'isuu miti islaamummaa gaggeessuudhaa miti tanaaf amantii teessaniif gartee tumsaadha amantii teessaniif mataa gadi hin qabatinaadha bakka jirtanitti waan kanarratti namuu qabsoo itti fufaadha warri gartee nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuqamee irraa deebistanii ni gahaa maal jettan isaanu arrabsuun dadhabne ati immoo nabiyyi keessaniif dhaabbadhaa dhukkubsatuu dadhabda isaanu arrabsuun dadhabne khalee dirribiin kitaaba keessatti arrabse jaanis hin dhibne isaan khalee namtichi OMN rabbihee khadijaan baafatinaa muhammadin baafatinaa jee jaanis hin dhiisan isaan khalee aliyyi abdii maaroo jee jaanis hin dhiisan isaan khalee khabiraa akkana jee jaanis hin dhiisan isaan isaanu si arrabsuu nabiyyi kee arrabsuu hin ifanne ati nabiyyi keetirraa deebisuu hifatta guyyaa lama dubbachuu irratti akkamitti jiru gahee dhaabaan waan jettan tanaaf jecha itti fufaa diina keessaniif tumsa nabiyyi keessaniif tumsa sa'aan tun ammas sa'aa sheekotiin waa'ee nabiyyi nama barsiiftu waa'ee amantii isaa nama barsiiftu waa'ee alwalaa walbaraa nama barsiiftu sa'aa gartee amantii adda namaa baasan sa'aa gartee nabiyyi jaalachuun maal akka taate hojii taate nama garsiisan sa'aa gartee asitti irreecha namni wajji dhaabbatus najaan bahu ka irreecha dhaqes najaan bahu ka wajji bakka biraa dhaqes najaan bahu ka mana daansii wajji dhaqe najaan bahu ka mana farshoo wajji dhaqe najaan bahu namnummaan tokko najaan bahu illaa ka amantii guututti dhiisee isaanii wajji arrabsu malee ka amantii dhiisee isaanii wajji arrabsu qofaan najaa baha jechuu tanaaf yaa ummata muslimaa خاي دمقي دوب ربي سبحانه وتعالى نبي ساتي في نتمسا ربي هاتمسو ربي هاتمسو
rabbi nabiyyi keenya gartee warra arrabse kana hunda haa xiqqeessu rabbi haa xiqqeessu xiqqeenya isaanii nu agarsiisu akkuma gartee yeroo mara warri nabiyyi arrabsee waa je'een xiqqaatutti rabbi haa xiqqeessu warra isa deeggaru duubaa jajjabeessu hunda rabbi isaan haa xiqqeessu warra garaa keessa jibbaa saniin gammadaa jiru hunda gammachuu isaanii tana rabbiin gaddatti haa jijjiiruuf nuti warra madaawe kana warra dhukkubsate kana warra nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam jalaa madeeffame kana rabbi nu haa fayyisu waan nu fayyisuun isaa beekaa rabbi nu haa fidu obboleeyyan keenya Atlaanta Minisoota Siyaatil karaa seeraatiin irra jirtan nasrii rabbi isin haa kennu karaa seeraatiin irra jirtan nasrii rabbi isin haa kennu rabbiin nasrii isin haa kennu warra nabiyyiidhaaf tumse hunda rabbi gartee isin haa tumsu ibidda fuula keessan irraa haa deebisu warra guyyaa qiyaamaa milkaa'u isin haa godhu hawwan mana keessaa booche ta feesbuuk irratti wal hin bahin abbaa mana keessaa booye ta feesbuuk irratti wal hin bahin imaama masgida keessaa booye ka feesbuuk irratti wal hin bahin hunda rabbii isin beeka rabbii isin haa milkeessu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد نما في تعرف جتني وني جتشاو ما نفني ولكن خيري فكات شري فكات خيرين دفتي امتك هنا ك الريتشا ديمي امه اسلام اكيد امي يلا nama boolla keessa bu'ee gaafa digdama 19 achi du'e nama imaamaa ofirraa qabu arge achi bidda wannaa san keessa wal hattifatu ummata san isaan achi dhaqanii hogguu isaan akkas ta'an namni sheekaallee itti cal'ise san haqa san rabbiin baasuufi qaalichi albaatiin kun alba'e baga jedhe galatoomi dhugumaa maalii miti ilma gumaa galatoomi baga dubbatte isin ammoo ummanni islaamaa yoo ar'a rifattanii nabiyyii keessaniif diinii keessaniif rifataniif yoom rifattaa yoom rafta ar'a hin raftaa aboo hirribni isin dhufu yoo ar'a rifanne maali saanii leenca argeen fincaahin isumatu fincaan hin qabne jette hambiteen namni ar'a nabiyyii rifateetiin hin jedhin isuma bira iimaan hin jirre yoomiif maal arra qajeelee abbaan feete yoo arrabse maal qaba eebelu ati nama akkanaa jedhee yoo na arrabse nan dhukkubsan anatu nama dikkaadhaan arrabse jedhee yoo irraa laalladhee malee nama nabii keenna arrabsu wallaahi takkaamee amaaraaf tigreen nu diina keenya innee balaaleffannu guyya tokko isaan akkana jedhan agarsu hin jenni takka hin jenni nama afaan keenna dubbatu kana malee Allahu akbar irumaa dadhabne bira Jawhar Muhammad mee Jawhar Muhammad islaamummaa irraa argitanii waan islaamummaa takkaa walgeetti irratti salaam aleikum jedhee takkaa dubbatee maqaan isaa Jawhar Muhammad abbaan isaa ta'eef Jawhar Muhammad yaa waa hedduu jiraan bateen hin dubbadhu malee waa hedduu argee jette amboolli qayyaa waa hedduu jira ukaa cal'ifnee gara galliqimsinee bira tarree gabrummaa tana dabraaf akkas ulaa garaa keessa jiru saani cinaacha akkas waan jiraati wanni kun waan jiraati waan jiraa kana ibin marroon kunu yoo inni bahee dubbatee ibsa kanarraan deebisin inni illee keessa jira koo qabadda faminu dhugaa keetti sheegaa nuti aabaa'oo yoo bahee indifaa'ee godhee irraan deebisin jecha kanarratti ibsa tokko yoo mul'isina duniyaa irratti innumtuu keessa jira koo qabadda akkaneeta sheek eenyullee namni kanarraa waa dubbatee balaalfatee obsaa sabrii godhaa jedheetiin gad hin bahin gadda amma gaafa Toronto kanatti nama islaama nama lama sadii faranjii wayii jeefti masjida ililiin guute masjida keenya san kawallaa keenya warra kiristaanaa yahudaan asitti idmantan kanatti ililii fidanii galgala rabbii guyyaa lamaa sadi soorii boolee jedhan hagas nuu dhabde ummanni keenya ummanni obboleeyyan keenya nuti waliyyaan doktoroonni hayyoonni keessa jiru dura taa'onni koominitii tahee koominitii Oromoo tahee afooshaa Oromoo mana amantii kiristaanaa cufti kanarratti baga kufee jette an isaanii dullattiin sa'a
baga kufee baga ka'e ka albeen nareebee fi naqaluuf ka margaan nareebellee addaan baafadhe jettedhani akkasii wabillaahi tawfiiqi walit dachaana inshallah hayyee buliyan warin dhaggeeffattanis galatoomaadha warri nabiyyiidhaaf aartan hundinuu rabbiin gartee aara keessan kana akhiratti ittiin galata harkattanis isiniif haa godhuuti garaa keenya rabbiin waa qabbaneessu garaa keenya kamadaawe kana namticha sanillee seeraaf dhiyaatee dhihootti arkuudhaaf teenya inshaallah sagantaa teenya araafatitti fixannaa nuti gartee sagantaa kana isin dhiyeessaa jirru edmonton masjida ansaarirraahi gama gartee bitaatiin kajiru kajalqabaa sheekh abdii huseenii akkasuma itti aanee sheekh muktaarii borus inshaallah sagantaalee sheekotii teenya sheekotii biraatii gartee isin dhiyeessinaa waa'ee nabiyyi irratti inshaallah boru yoo rabbi jee ammaaf gaa asuma irratti isinirraa dhaabna sagantaa kana gartee sheer godhaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh وعليكم السلام